Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota chaanalii Toltuu Miidiyaadha. Kan biyya keessaa biyya alaa teessanii chaanala Toltuu Miidiyaadha wachaa jirtan. Oduu gaddaa inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun jecha kan isiniif himnu ta'a. Haalimni guddaan Sheekh Muusaa Abbaa Moggaa gara akhiraa deeman. Sheekh Muusaan barnoota shari'aa iddoowwan adda addaatti erga barataa turanii booda gara aanaa Gumaayitti deemuun waggoota hedduuf ilma muslimaa Qur'aanaa fi hadiisa ergamaa Rabbii barsiisaa turani. Rabbi jannataan isaan hakananisu jenna. Maatii fi uummata isaanii jaallattoota isaaniitiif Rabbiin obsa haa kennu jedha. TV Hamilton gaddeessatti dhaga'ame ibsama. Eegaan oduma wal fakkaatuun jaalatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota Toltuu Miidiyaadha. Oduu qalbii nama cabsu yeroo ammaan tana aalimman gurguddaan gama akhiraa deemanii jirani. Itti aansuudhaan Sheekh Zainuu Abaadir gara akhiraa godaanan jechuu yeroo dhageenyu gadda guddaatu nutti dhaga'ame. Sheekh Zainuun aalima jabaa dureessa akhlaaqa barumsa isaanii baadiyyaadhaa hanga magaalaa biyya keessaa hanga argamaatti barataa turanidha. Beekumsa isaanii kanas uummata isaaniitiif jalqabaa hanga guyyaa fuula Rabbii deemanitti barsiisaa turani. Godina Jimmaa aanaa saxamaa barsiisaa turanii jiru. Rabbi jannataan isaan haa qananiisu jecha maatii fi firoota isaanii hundaaf jajjabina Rabbi haa kennu jenna. Eegaan hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaalii Toltuu Miidiyaadha. Hanga sagantaa oduu biraatiin walitti deebinutti chaanaalii Toltuu Miidiyaadha sabiskiraayib godhuudhaan oduun akka isin bira geessu taasisaadha. Nagaan turaa isiniin jenna.